sena wallale yo kan sena esumani dale yo kan sena esumani dale Abiyyii sena wallale yo kan sena esumani dale yo kan sena esumani dale Naftanya darkina jete Tefuma ufi jalati awale Kai hadik wate biye irti da jate Abiyyii kafine yate Nurra kakate Naftanya darkina jete Tefuma ufi jalati awale Kai hadik wate biye irti da jate Abiyyii kafine yate Nurra kakate Gobana jarrati kami tokko fatahuudhaan seenaan galmeesse gabaasee 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 Gobanni barana naftanya irsiiruma baasee 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 Dagahi gafin kakate ya warra amana nyate ya warra amana nyate tadi gagaro kareti angko ummatati bate gafin ummata kaleta takapson irratti kate talubun irratti bate tabin tate Enutu tebi Oti bineensi nyaate badhaatu isee mataate badhaadha jedhaa gabbaate tasaasa namaa mukaata Dagahi gaafin kakaate dabaloota reeta taate kadii gagaroof garreetti titiisa alaata chaate gaafiin uummataa galeessa takabsoon irratti kaate talubbuun irratti baate deebii hin deebine taate ati yoo mangootti baate deebisaanuu taate uummataan falmutti kaate yaa goobana har'aa goobana kaleessa uumamni keessanuu Oromoon uumamne Oromoon balleessuuf isin uumatani Oromuma keessa erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessa gaafii Oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin isii eessa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisi mataan keessa Oromoon tokkocha Oromoo kam jaartaa Oromoo kam diidaa waggaa lama jiiftee filannoon gadhufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin xaarini filannoon dabartu sin filannuun jihida hin baratta malee batii teessanirraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessanis hin beeynu sirrooytani jennee nu isin amanne Amana kennalee isinii kennanne kursiirra sin kenne Amana kennalee karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin genne waan dhufuu hin beeku namni waan dabarseef waan dabarte hin beekne guddifnee gattina akkana nu gootani jennee nuti nahine aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne Nurraa bu'i jennee warwaachuutti jirra mana jala teenne
Maalteennee warwaan abuutii lafa buufnee dhagaa lafa fuunee mataa keessa dhayuu amma kanaan booda buutii fi bofallee amanuun hin ta'u duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u ishoo. Ashama kamoltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keenyaa kan waliin turtan affeerraa kenna. Qophii keenya kar'aatiin tibbana paartiin bilisiginnaa filannoo marsaa jahaffaa harka ol'aanaan moo'anne jetteetiin mootummaa haaraa ijaaranna jettee wal muudaa jirti. Kanarratti kan haasofnu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamanii isaanillee Obboo Liban Waaqootii fi Obboo Amaanu'el Badhaasooti. Keessummoota keenya affeerraa kiyya fudhattanii na jalaa waattanii baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhuftan. Dr. Bagnagaan nu eeddee galatoom. Anis galatoomsiin jedha. Hayyeeka suduudumaan gara marii keenyatti seennaa akkuma isin marri keessanuu beeytan iddoo kana cidha guddatu ture muudama naannoo Oromiyaatillee caffee naannoo Oromiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa akkasumas immoo muudama muummicha ministeera Federaal Democratic Republic of Ethiopia Abiyyii Ahmadiitu ture caffee federaalatu ture. Kana hundumaa akkuma jenne kalaallutaa mee akkuma jedhan dhuguma uummanni isaa muudeetiin harka ol'aanaa argataniitiin muudamanii mee akkam jettan kun muudama dhugaati moo mooyama mooyachuu dhugaati moo mooyata dharaati dhugaa uummanni isaan filee eetiin mooyataniiru Liban isinirraa jalqaba. Yaa galatoomi wanni dhugumaan filamammoo hin filama dharaa waan jedhaati gaafin teessanii yoo uummatii nama fileetiin jedhe nama uummati filetti aangoo qabata yookaan aangoo rubaha. Kuni akka presidential electionii ka paarlaamaa fi qulleen uummataan directly filame head of state illeen uummataan filame akkasi ka dhufee miti parliamentary system of government keessatti paartii moohadhi jedhutti yookaan ka seeraan moohatetti aangoo qabata. Ka amma garreetiin jennu kuni shiftaatti aangoo qoodate malee namoota uummatii fileetiin paarlaamaa seenanii paarlaamaa keessaa representation uummataa waan qabaniif waan uummatii wakiilateef ummati aangoo qabatanii miti. Fakkeenyi tokko sii kennu yaada. Fakkeenyaaf paartii Izemaa keessaa Biraanuu Naggaa hin filamne. Biraanuu Naggaa hin filamne uummataan atiin gahaa miti nu bulchuuf hojii teenya nu hojjechuuf atiin gahaa miti amanamaa miti. Jedheetiin uummati yeroo sagalee kennan sun yoo dhugumaan sagalee kennitiin jiraatu sagalee kennan suni uummati rejecti godhee jira. Nami uummati rejecti godhe nami system parliamentary system of governmentiin member of parliamentiin tahin straight structure keessatti hojiin argatu yookaan ministeeriin ta'u. Garuu akka ammatan nu garruutti Birhaanuun Minister of Education ta'eera, Ministeera Barnoota ta'ee jira. Kun maal si garsiisaa yoo jenneetiin jenne uummati filus
ummati filuu baatus warri aangoo qoodata aangoo hin qoodataa jechuudha. Soo kanaafi filamanii filannoon kuniyyuu injifannoon kuniyyuu seera qabeessaa jechuufi hin danda'amu si rakkisa. Maaliifi karaa tokkoon system of government in parliamentary idha. Karaa kaaniin ammoo namni constitution jiru violate tolcheetiin aangoo dhufa. Soo kun akka filannoon sun filannoo gatii qabiisaa don ta'in fakkeessuuf callaaf. Filannoon godhamee mootummaan kun mootummaa seera qabeessaa jedhanii uummatum gowwoomsuus addunyaa gowwoomsuu hin danda'amu. Uummatum sun gowwoomsuuf uummatum sun keessa namoota beekumaan duubatti hafoo ta'an gowwoomsuuf danda'amu ka tahe. Kanaafi injifatanis injifachuu baatanis gatiin qabu jechuudha. Maaliif eegi namni uummati kuffise ka aangoo argatu taate filannoon dharaa jechuudha. Akkan ilaalu. Soo kanaafi warri kun karaa seera qabeessaan injifatee jechuun dhiba. Kalammeessoo wanni tokko kalaati ilaaluu qabdu. Yeroo irreechaan ta'uuf guyyaan mootummaan kun muudamuuf guyyaan tokkafu irreecha ture. Irreecha sun irratti maaltu dhaga'ame? Wanni dhaga'ame down Abiyyii. Ati nun bulchitu. Kanu bulchu Jawaar. Kanu bulchu Maroo. Nu Abaa'oo. Waan jedhaa uummati dubbataati. So you are not our government jechuu jira. Biyya Oromoo keessatti filannoon kun null and void ilaalcha uummata Oromootiin jechuudha. So filannoon itti jechuudha akka ilaalcha uummata Oromootiin. Most probably uummati biraalleen garaasaa keessatti fula akkas walti bahu adoo hiree qabaate akkasum jechaa ture jechuudha. Kanaaf filannoon kun filannoo haqa qabeessaa miti. Aangoo akkaataan itti qoodatan shiftaatti aangoo qoodate malee warra constitution sun violate godhutti ka constitution sun hin bitamnetti aangoo qoodate. Fakkeenyaaf yoo ilaalleet hin jenne Abiyyii jalqabuu hin dandeenya. Abiyyii Ijipti dhaqee wanni tokko ka Itoophiyaan isan hin gootu waan cufaa hin argatin jedhee kakkate agoon constitution Itoophiyaa violate godhee Kaayiroo dhaqee kakkate. One thing. Constitution Itoophiyaa violate godhee waraana Eertiraa yaameetiin uummata Itoophiyaa rukuchiise. Dubartii gudee akka isiin gudeedamtu godhe. Nam qawwee harkaan qabna akka inni godhe. Hospitaalii manii barnoota manii nagada akka saamamu godhe. So kan loo yala laallees hin jenne nam constitution kakatu sun itti kakatu sun in kabajnet aangoo bahee jechuudha. So filannoon kun filannoo seera qabeessaatiin. Karaa biraatiin yoo laallees hin jenne Biraanuu Naggaa fudhannuuti. Mee itti deebina Liban sanitti booda itti deebina takkaan laallaa warra achirratti filamanii gara Obboo Amaanu'el deebi'a. Filmaatuma kana irratti filmaanni kun dhugama akkuma jedhamu moo'atamu filmaata dhugaati moo moo'annaa dhugaati moo moo'annaa dharaati ka jedhu kana sobaati ka jedhu kana raggaasisuu fi Obboo Amaanu'el caffee keessatti gaafa Shimalis Abdiisaa muudaniitiin jedhani Shimalis Abdiisaa ka dhiyeesseetiin jedhe Obbo Fiqaaduu Tasammaati itti gaafatama paartii badhaadhinnaati. San irratti haasawaa inni godhetu jira. Haasawaa inni godhe keessa moo irra caalaa arganne filmaanni kun jaaffaa haa jedhamu malee filmaata tokkoffaa jechuun hin malamaa maaliif biyya kana keessatti haalli akkana haala dimokiraatawaa ta'een
wanni akkanaa kun filmaanni akkanaa hin taane ka jedhu dubbate. Akkasumas immoo deebii warra mormitoota galateeffatee filmaanni kun bu'aa itti bu'iinsi isaa uma fedhe yoo ta'u ummata kennan nu caala jettanii kabajaa ummataatiif jettanii filmaata nu harka ol'aanaa immoo inni kana fudhattanii dimokiraasiin akka dagaaguuf fakkeenya taatan jedhee warra dorgomtoota warra mormitootaa jedheetiin galata galcheef. Mee Oromiyaa keessatti paartii kam waliin dorgomaniitiin moo'aman? Akkuma beeynu paartiin jajjaboon ka akka Abaa'oo, ka akka Kafaa'oo akkasumas Jawaar fa'aallee akka hidhatti galchanii filmaata keessaa baasaniitiin addawannoo jiran. Mee inni waliin dorgommii godhaniitiin Oromiyaa keessatti moo'anne jiran. Nama moo'attu santu jiraachuu kasiin dorgomu jiraachuutu irra jira. Akkamitti ilaaltan obbo Amaanu'el? Galatoomii maarree soba innaa itti deddeebitu argitee dhugaa fakkeessan. Sobni filannoo durillee bara nugusni Haile Sillaasee filannoon hin jira. Waggaa afuritti filannoo tokkoon godhan ture. Sunni maqamaaf malee uummanni akka paartiitti ijaaramee saba isaa nama barbaadatu san filachuu hin taane maqamaaf achi dhaqanii filamanii paarlamaa dhaqanii taa'anii wooma nugusni jedhee warri fidaalaa warri jedhe san harka dhaanii gale. Dargiin illee warra komunistoota isaa filannoodha jedheera. Kunniin illee filannoo kijibaa filannoo jedhaniiti baasaniiran. Uduu filannoo jedhan kana iyyuu uduu jala hin qabneen dura muummichi ministeeraa maal jedhee dhibbatti moona jedheera. Dhibbatti namni nu jaalataa waan nu godhaa jirru kana hin jaalataa kanaafi akka moo'anis abdii qabna jedhee dubbateera. Kun public recordidhaan waan sobaa jirruu miti dhugaa isaaniiti akka moo'anii mul'isaniiran. Yeroo wayyaanee mootummaan wayyaanee waggaa 27 biyya sanii 100% dhibbatti moo'aneerra jedhanii warri kun illee isaan waliin ta'anii harka warra dhayaa ture. Jarri har'a mootummaa irratti moo'aneerra jedhan. Aangoo irratti bayanidha. Oppidiyooni bootteeni duri bordooni duri ihaadag jedhanii isaan ittiin deemaa turan suni meebii har'a mootummaa sanii jala kaasanii ofii isaaniitii aangoo irratti waan bayanii fi tokkoffaa isaanii ta'uu hin danda'a. Akka mootummaa irratti bayanii. Haa ta'u malee warruma isaan waliin waggaa dheeraa elekshinii jedhanii sobaan deemsisaa ture uummanni kun. Innaa sanillee dhibbatti moo'aneerra jedhanii har'as kunoo deebi'anii dhibbatti uummanni nu fideera jedhan. Kuni soba namatti taphachoodha. Maqaa dimokiraasii waan jedhu san iyyuu duguuguudha. Of course Obbo Shimalis ergamaadha. Ergamaan hundumaa akkas jedhanii san haasaa irra deddeebi'ee illee moo'aneerra waan nu filtaniif illee galatooma warra kaawwaniin illee warra dorgomtan illee isiniif jenneeti qeerroo fi qarreef jenneeti kana onnoo jennee nu abbaa gadaa ijoollee abbaa gadaa jedhee uf mul'isuu barbaada. Kuni uummanni keenyaa uummata bal'aa miti hin beekan. Soba akka ta'e kijiba akka ta'e nama meeqaatu ijoollee teennaa ijoollee 5,000 oli lubbuun isaanii itti wareegame. Warra har'a isaan achirra bayaniiti. Kun garii isaanii har'a kumatti mana hidhaa keessatti awwaalanii irra taa'an. Warra akka Ofeekoo, Onag, adda bilisummaa Oromoo kanneen oofisa jalaa cufanii akka biyya Oromiyaa keessatti isaan bira namni akka isaan hin filanne dhoogganiiti. Namoota jajjaboota bakka isaan manni hin filata jennee yaannu kana hundumaa mana hidhatti erga saamanii booda nutu filameera. Ijoolleen abbaa gadaa nuyi. Uummata Oromootiif nuti haasaa jechuun isaanii kuni baay'ee sobaa haqa mitillee
baay'ee nama dhukkubsa wanti akkanaa kun. Ayyee galatoma Liban gama keessan deebi'a Obbo Amaanu'el waa'ee gadaa kana kaasanii ijoollee abbaa gadaa jedhaniiru. Shimalis Abdiisaa gaafa muudamu sani huccuu inni uffateetiin jedhe suni huccuu abbaa gadaati. Bokkuu abbaa gadaa halangee abbaa gadaa qabateetiin ka'e. Mee kana akkamitti ilaaltan maal jechaadha maal argisiisa? Akka abbaa gadaatitti an abbaa gadaa Oromoo ta'utti namuudan jechuu isaati maal wanni inni argisiisu sun? Shimalis Abdiisaa akka gadaa sanitti bokkuu qabatuu nama umriin isaa ga'e Shimalis Abdiisaa nama waggaa 36 mee kana irratti maal jettanii argitan se'a paarlamaan wanno caffeen sunillee huccuu aadaa uffatanii bareedanii huccuu adiin yuunifoormii ka fakkaatuun as ba'anii Shimalis immoo akka abbaa gadaa tokkotti bokkuu abbaa gadaa qabatee halangee abbaa gadaa qabateetiin jedhe sun fakkeessadha moo gadaa san xureessudha moo kuma abbaa gadaa Oromoo ta'eetiin muudame akkamitti ilaaltu mee kabajaa godha akkasitti kushee godhatee qumxaa godhatee eetiin muudame san. Yoo horii bulee waan tokko kan ilaaluu qabnu fugguu dhalate beektaa fugguu dhalate yoo jedhanii ilmeen horiin yoo ilmee dhaluu harka duraatiif mataan gara haadhaa keessaa ba'a. Yoo ammoo gar dhibiitiin keessa bahuu gamee dhalti sun guddoo dhibtaati. Kun warri seeraan warra dhalate seeraan warra aangoo qabate jechuun guddoo si dhiba. Tokkoffaa tagadaa itti deebina Shimalis yoo aangoo Oromiyaa pirezidaantii Oromiyaa ta'uuf filamu seerri biyyi suni yookaan konstitushiniin biyyi suni maal jedha? Konstitushiniin biyyi suni wanni inni jedhu pirezidaantiin naannoo caffee naannootiin filamaa jedha. Maalet regional president or regional head of state kanni elected ta'uun kanni filamuun kanni filamee ittiin muudamu yoo caffeen filamee jedha. Amma tana wanni nu reekordii irra garra warri viidiyoo nu irra garre feqaaduutti fidee Shimalis nama kanaati magaal dheeraa magaal furdaa afaan Oromoo hin dubbata fuulallee hin midhaaga beekuma akkanaa qaba muuxannoo akkanaa qaba jedhee cokee dhadhaa dibee fuul midhaasee itti kaya kanaa kanu sanii pirezidaantii sanii akka inni ta'u feenu jennaan warri garaa bulu cuftinu harka baaseetiin Shimalis file. Dubbiin Shimalis ma filamaa miti. Dubbiin Shimalis seeraan filame moo seer malee filameedha. Sanuma irratti hooma jettan kana irratti Obbo Liban namni tokko achi keessaa caffee keessaa taa'ee dandanaa gaafii gaafatee ture. Gaafii isin jettan kana pirezidaantii ka caffeetu filanatti fakkaate jedhee gaafiin isaa sun sirriidha. Itti deema. Duuba Shimalis kaleessa fiqaadu kasla dhiyeessuu qabu. Amma tan pirezidaantii filannaa pirezidaantii naannoo filannaa nama hojii tana danda'u nam beekumaan hojii tana danda'u nam amantii uummataa qabu nam uummataa amanamaa nam biyyaa amanamaa nam akkasii caffeen haa kennuutii jedhanii namni miseensi caffee harka baasee ebelu jedheetiin maqaa kennaa kun deggeramee jira nominationiin kun deggeramee jira jedhanii deggeramuusaa hubatanii maqaa sun laf kaahanii namni 3-4
democratically namni cufti wal qixxee waan ta'eef democratically wal dorgomanii yoo Shimalis keessaa filame that is democracy that is constitutional jechuudha. Constitutionii cabe irratti Taayyeen gaaffii kaasa. Yoo dhugaa dubbanneet hin jenne. Taayyeen hamaa ta'uu hin danda'a, nama hamaa ta'uu hin danda'a. Taayyeen nama Oromoo irratti cubbuu hojjete ta'uu hin danda'a. Bakka sunitti ammoo gaaffiin Taayyee gaaffii seera qabeessa. Gaaffii qajeelaa. Natti fakkaata caffee filaa jechuun isaa constitutionally nama presidente dhiyeessu miseensota caffeeti malee paartiiniti jechuun isaa constitutionally right. Garuu akka Shimalis seera malee hin filamin, akka Shimalis seera malee aangootti ol hin bahin ka agarsiisu constitutioniin kakataniin sun cabsuu waan ta'eef akkaataan inni aangoo bahe karaanitii jenneetiin conclude godhu yookaan murteessuu dandeenya jechuu fedheeti. Hayyee waa'ee uffata isaa sanitti darba. Wanni uffati isaa ebel fuul midhaagaa jennaan balloo qabeenyaa jedhedani. Shimalis wanni cuftee harkisaa jirti. Surree ruufaa Booranaan itti Keenyaan leefichisiisuu fi aangoolleen qabaa, horiilleen qabaa, rakkooniti. Horooroo silaa qabachuun isaa, horooroo lichoo qabachuun isaa, itti wanni sun simboolii nagaati. Atin seeri cabsaa, aadmalee tahaa waan aadaa keessa hin jirtaa, waan seera keessa hin jirtaa, horooroo lichoo qabachuun kan kee gadaa xureessu. Simboolii nagaa akkasi nagaa malee bakka nageenni hin jirretti hojiirra oolfachuu. Tanaafi lichoo qabateef, horooroo qabateef Shimalis nam nagaa dhaabatee jechuun yoo uf sobe malee ummata waan sobe nanatti hin fakkaatu. Amma wanni inni qabatu sun sila akka seera gadaatitti yoo eebbaa, yoo jilaa, yoo hayyuu lallaban, yoo ilmi gubbifatan, yoo maadha moggaafatan, yoo hulluuqoo tolfatan, woomnami qabatu. Ammoo haa taatuuti waan fula hin taanetti, waan sun hin fakkaannetti, waan sun qabatee gabbahee suniyyuu seera gadaa waan horooroon hojjetamteef, waan lichoon hojjetamteef, waan irraa goreetiin fugguu dhalatee jechuu fedha. Maaliifi lichoon is a symbol of authority. Angoo agarsiifti. Kajallateen dhaanta. Kajallateen dhaanteetiin qajeelchita. Kajallateen adabda. Lichoo wanni qabataniif sun. Abbootiin gadaa waraana fudhattee hin deemtu. Lichoo qabattee deemtu. Maaliifi lubbuu namaa hin balleessitu lichoon. Hanaaf nam dhukkubsituuti malee lubbuu nama hin balleessitu. Gadaamojjiin waraana qabattee hin deemtu. Horooroof lichoo yoo qabattee hin deemtu. Seera gadaatitti fulaa nam waraana qabatee qabatee deemu labir dabartee jechuudha. So inni shuggutti bobaa keeyyatee lichoo fi horooroo qabatee hin jedhu. It's a cover up for violence malee. Violence deemsu sun dhofsuuf yoo ta'e malee seera aadaa keessa hin jirtu, seera gadaa keessa hin jirtu. Fulaa malee oolee jechuu fedha. Hayyee galatooma obbo Liban. Obbo Amaanu'el gama keessanitti yoo deebi'eetiin jedhe wanni tokko wanni paartiin bilisiginnaa kun beekameeni waan hin ta'in ta'e jecha fakkeessaa uummatatti nama fakkeessaa jala qaba.
amma wanni baay'ee haasa'amu mootummaa haaraatu ijaaramaa mootummaa haaraa ijaarree jiran. Mootummaa haaraa ijaarree jiran kana keessatti kabara dheengaddallee pirezidaantii Oromiyaa ture Shimalis Addunyaati. Mootummaa haaraa ijaarree jiran kana keessatti illee pirezidaantii Oromiyaa ta'e ka jedhaniitiin achi kan Shimalis Addunyaati. Warri birallee achi keessatti kaabinee inni dhiyeessisan keessatti fuulli haarofni hin jiru jechaan hima danda'a warruma dursan. San biraayyuu taree itti aanaa isaa godheetiin kakaa'e nama Awwal Abdii jedhamu. Awwal Abdii immoo nama argiteetiin Arsii keessattuu gara gada basaasaa kana keessatti nama fixuun bara Tigree sanitti nama ajjeesuun ijoollee hiriira baatu ajjeesuu fi fixuun hidhuun ka beekame tokko. Yoo kana argineetiin jennu mootummaa haaraa jechuu dandeenya. Namni tokkichi ka itti yoo jiraate adda bilisummaa ka fottoqe garee fottoqe keessaa Araarsoo Biqilaati. Kana malee namni haaraan fuulli haarofni hin jiru. Mootummaa haaraa ijaaran jechuun danda'ama. Mee akkamitti ilaaltan kan isaan mootummaa haaraa ijaarree jiran kana? Maali? Amma fakkeenya tokko sii kenna. Shamizii tokko yookiin uffata tokko yoo uffatte yoo hin miiccine gubbaa kee irratti yoo yeroo dheeraa ture nafti keenya akkuma dafqaa deemu kanaan foolii qaba. Shamizii kana keessa isaa gara galchitee ammoo afootti baaftee afoo ture sana keessatti gara galchitee ajaan isaa hin dhiisu. Ajaan ajama. Waan kana keessaa miiccitee keessaa saamunaan rigdee yoo keessaa baafte malee ajaan ajaa. Kana wanti jedheefi jarri kun waggaa 20 meeqaaf uummata keenya kamiidhaa ture. Jarri isaan booda dhufan kunniin illee yeroo amma boodarra dhufanii ijoolleen akka Shimalis fa'aa itti makaman kana kan isaan itti makamanii OPDOtti makaman. OPDOni warra Tigree, warra Tigraay, warri kanaan dura aangoo irra ture waan uuman isaan waliin hojjetaa turan. Isaan waliin uummata keenya miidhaa turan. Isaan waliin saamaa turan. Saamichi sun hin dhaabne hadhas maqamatu jijjiirame malee har'a ka saamaa jiru biltsiginnaadha. Ka saamaa jiru uummata har'a aangoo irra jiru kana. Eessaa baratan? Baroomni isaanii akkamitti baratan saamicha kana? Warra isaan barsiise san. Har'as taaktika tokko tokko irratti walii haa dhaabban malee uummata isaan aangoo kana irratti isaan fide waliini wanti isaan akeekaan isaan deemaa jiran hundumtinuu warri kanaan dura aangoo irra ture waan lafa kaayan. Bal'ina magaalaa Finfinnee akkamitti uummata kana buqqisanii lafa kana irraa saamanii gurguranii uummata kana achi ari'anii kondominiumii kana ijaaraa kaan gurgurataa kaan ammoo faabrikoota achitti kanaan dura mootummaan dargii kana irraa fudhataniiran kanneen amma yeroo tokko warri Tigree irraa saameeru kana immoo irraa fudhataan horii guddaadhaan warra abbaa qabeenyaa Oromootti iyyuu gurguratan silaa bareedaa ture. Warra isaan har'a uummanni kun uummata isaanii dhiisiiti harreeyyuu deemsisuu hin danda'an warra jedhutti gurgurataa jira saamichaan. Uummanni har'a mootummaa har'a baheeru kunniin azeemaallee haa ta'u warri kanaan dura uummata Oromoo akka xalaataatti ilaalaa jiru. Uummanni Oromoo kuni asiyyuu hin dhufne kun Maadgaaskaarii dhufe warra jedhe kanatu har'a mootummaa aangoo kennameefi achirra jiru. Aangoon itti kennameef kunniin hoo bakkeen isaan qabatan kun hoo hagam uummata keenya miidha jedhee uummanni keenya irra deebi'ee laaluu qaba. Uummanni akka namichi akka Biraanuu Naggaa Profeesar Biraanuu Naggaa nama kanan beeku garuu waan inni jedhee dhagayeera. Maal inni jedhe? Mootummaa tokko, baandiraa tokko, saba tokko. Itoophiyaa kana jedhu miti Itoophiyaa faarsanii miti. Inni har'a aangoon itti kenname kun ka aangoo barumsaa ka ta'e kuni pilaaniin inni baasaa jiru maali uummataaf? Afaan Amaaraa kana guddisuu. Afaan san biyya san keessatti mootummaan
bilchiginnaa kun afaan Amaaraa kan akka guddisanii afaan hojii akka ta'u. Biyya mootummaa sabootaaf sablamnoonni 80 ol keessa jiran kan. Dhiis ka afaan biraa ka sabaa haa guddatuu miti. Pilaaniin isaan deemaa jiraniif kun maali? Kana innaa ilaaltu baay'ee si dinqisiisa. Wama isaan hojjetanii warri bilchiginnaa ummata keenya miidhuudhaaf, ummata keenya gad qabuudhaaf, ummata keenya bakka hin taanetti rakkoo keessatti yeroo kaan kijibaat, sobaat. Saba Oromootiif warra Jawaar caalaa, saba Oromootiif warra Baqqalee Garbaa caalaa Oromummatti keessa dhiyaatu hin jiru. Obbo Mardaasaan akkuma ati jette kanaan dura ona keessa ture garuu aangoodhumaaf jedhee waggaa 27 biyya alaa taa'uun isaan barbaachisu. Ummati kuuwwan sirriitti deemaan jiranii bilchiginnatti makameera jedhee galee kunoo riwoordiin isaa yookiin kennaan isii kijibni isaa kunoo kan isaan geesse isaafillee itti gammaduu qaba. Sabaaf yoo ka hojjete garuu ummanni kuni eessatti illee saba Oromoo keessatti gidduu saba Oromoo sabaaf sablamnoota naannoo Oromoo jiran kanatti ummanni kun hin fudhataman. Kanaan duras kijibdoota, har'as kijibdoota. Afaan Ingiliziitiin maal jedhu warri afaan ennaa mammaakanii. Don't tell me it's raining while you ping on my legs. Miila kiyyatti fincaanaat roobaa jira jettee natti himini siin jedhu. Waan akkasitti ta'aa jira siin jechuudhaaf galatooma. Ayyee galatooma. Amma gara Prime Ministerii haa deebinu, muummicha ministeeraa haa deebinu. Akkuma beektan muummichi ministeeraa warra mataa biyya adda addaa pirezidaantii biyya adda addaa waammatee ragaa naa ba'a jedheetiin akka mo'adhe iddoo kana argitanii. Mee kana akkamitti ilaaltanii obbo Liban Keeniyaarraa Keeniyaattaan fa'aa Sumaaleerraa Farmajoon fa'aa Jibuutirraallee akkas Ismaa'eel Geelee fa'aa bakka bakkarraa dhufaniitiin achitti kunoo isaaf cidha isaatiif jaalataniitiin mo'ate jedhaniitiin ragaa ba'anii fi haa ta'u immoo achumatti saahibni isaa waahilli isaa kajjara kana mararraayyuu dhiyaanu Isaayyaas Afwerqii achitti hafuu mee kana maraa walitti qabsiisati maal argisiisa kun hundumtuu mee kana irraa waa xiqqoo jedha. Warroota sanumarrattuu minxaa fi afeef sanillee yoo laaltani minxaa fi afeef sanillee fi wannoo kana argitee adee ababaa jedhuun wannoo kana kurree kana tolchisiisee wannoo jedhe kunis yaaduma isaati asiin dura dubbatee ture wannoo minxaa fi diimaa san afurra ka biyya keenya aadaa keenya baratanii maali minxaa fi akkanatti yoo wannoo ilillii wannoo kana adee ababaa kanaan tolchine jedheeti wannoo jedhe sanirraa kaasanii akkasiin dura dubbateerra sanillee godhanii kana mara walitti qabaatii mee maalirraa jettu. Minxaa fi yoo laalleet hin jenne minxaa fi diimaan it is standard, international standard protocolii keessummaa dhufu head of state yoo ta'e president, king or prime minister yoo ta'eet hin jedhe kalafafanii karpeeti diimaa lafti tante atoo haqfeet midhaadde ishuun midhaagum laftan teetiitimti ishuun protokolii standardii kalcherii mootummaa addunyaa praaktisii godhu keessa kophaa bahanii waan akka namni kun man isaa keessa deemu kaarpeetii burraaburree tokko ka bifedduu lafafuun first of all waan mootummaatu wallaalu protokolii mootummaa tokko gaddiqqeessu protokolii biyya Itoophiyaan biyyi protokolii keessummaa eeguu hin dandeenye jechisiisu yoo ta'e malee wanni tokko kan himuu hin jiru
ilaalleetiin jedhe. Kaani pirezidaantotii dhufanii jiru. Pirezidaantotii wanni dhufaniif isaan kayaamaman akka pirezidaantii biyyi tokkootitti malee Uhuruun akka Uhuruutti miti kayaamamne. Uhuruun akka pirezidaantii keenyaatti yaamame. Umar Geelleen akka pirezidaantii Jibuutiitti yaamame. Farmaajoon akka pirezidaantii Somaaliyaatti yaamame. Sun kabajaa biyyi isaatii kenname yoo yaamameetiin jedhe dhufuu warra kabajaa biyyi isaaniitii kennan kabajuuf malee namsun kabajuuf ta'uu hin dandeettu fata. Fakkeenya komentii Uhuruun kenne halaalluuti. Ofee Facebook fa Twitter fa irratti dubbiftaniitiin jettani Itoophiyaan jedha. Obboleessi Itoophiyaa ijaaruuf, Itoophiyaa qabeenyaan guddisuuf sibir dhaabannaa si gargaara. Garuu jedha gargalee Itoophiyaan biyya kolonii jalatti hin kufin. Itoophiyaan biyya haadha Afrikaa taate, biyya haadha Afrikaa taateedha. Haati teenne tuni dhukkuffattuudha. Yoo haati teenne dhukkuffattu taate nuun cuftinu dhukkubi nu qabatee jira. Nuun cufti dhukkuffattoota. Kanaaf Itoophiyaan fayyuu qabdii jedha. Akkana jechuun maali? Itoophiyaan akkisiin itti deemuu jirtu kun rakkoo qabaa. It's diplomatically criticismii qeeqa guddaadha. Faaruu miti. Qeeqa guddaadha. Achi keessa namni bitamaa ta'uu isaa mul'isee eenyu Farmaajoo qofa. Warri kaan cuftinu dhaattuun lafti teen nagaa qabaachuu qabdii, kutaan keen nagaa qabaachuu qabdii, jedhe Buhaariin faan, Geelleen faan, eenyu tokko bira akka dhufe kaan Farmaajoodha. Warri Farmaajoon maal jedhe hogganaan tokko ka biyya ofiitii hojjechuuf dhaabate wanni tokkolleen kas dhaabuu danda'a hin jiru jedhe. Kun maal agarsiisa? He is on the bandwagon. Ka Farmaajoo. Warri kaan ammoo yookaan malaan qeequu yookaan malaan gorsuu irra oolan. So kanaaf dhufanii fi isaaf witnessi dansa ta'uuf hin dhumu. Jechuu dandeenya. Waan namooti dubbatan sun keessa yoo garreetiin jedhe. Especially waan Uhuruun jedhe keessa yoo laalleetiin jenne qeeqa malee faaruu miti. So kanaafi witnessi naa ta'a. Yoo inni akka witnessiitti argatellee wanni ta'e witnessii ta'uu fi gahaa miti jechuu fedha. Ayyee inni wanni jedhe akkuma sirriidha akkuma isin jettan sanii haati yoo dhukkubsattee jettee maatii maratu warra maratu dhukkubsataa kanaafuyyuu fayyuu qabdi biyyi sun ka jedhu isaan sanumarratti dabalee hojii baay'eetu si eeggata ka jedhuun illee itti eda'ee ture. Kanaaf rakkina jiru mul'isaa garuu isaan akka waan isaan jajee Itoophiyaan haadha Afrikaa maraati ka jedhu itti fudhatanii gama san callaa leellisanii akka rakkinni qabu dhuguma akkuma isin jettan rakkina guddaan akka biyyi sun qabdu fi hojiin guddaan akka isa jiru akeeke. Mee Obbo Amaanu'el ka federaalaa keessatti illee kaabineetii muummichi ministeeraa dhiyeesse kana keessatti illee namni haarofni hin jiru. Namni haarofni yoo jiraateetiin jedhe nama lama sadii tokko qajeelaa Mardaasaa taate ka Abaa'oo ka biraa immoo Birhaanuudha. Birhaanuu Naggaatii fi ka Abin keessaa Baqqalee Mollaati. Jarri kunniin warra Ballate Mollaa Abin Raddaat Profeesara jedhaniin tokko Ballate Mollaati. Jara kana jarri kunniin immoo warra paartii dorgomtoota keessaa ka jedhu keessaa dhufan. Kunniin kama durtu itti dacha'e. Akkuma beektu itti aanan isallee
hojii lama qabatee itti aanaa muummicha ministeeraa ta'e akkasumas kaajaa alallee obsa sanirrattuu gaafin itti ka'ee ture. Maaliif hojii lama hojjetaa nama piroofeeshinaalii qabuun kennamu ka jedhu gaafin achitti illee ka'eera. Dura gaafin argiteetiin wannuma isaanii keessa caffema isaanii keessa mormii kaabinee muummichi ministeeraa dhiyeessetti illee ka'u akkasumas immoo kaabinee ka Oromiyaa pirezidaantiin Oromiyaa dhiyeessetti ka'uun kun maal argisiisa? Paartiin sun of keessatti akka rakkina qabu argisiisa. Tokko gaafin kiyya kana. Kalammataa jara mormitoota kana of keessa buusaniitiin paartiin bilisiginnaa kun ammataadha. Dur Oromotu ammataadha jedhu. Amma immoo paartiin Oromoo kun ammataadha. Nama birallee paartii birallee garee birallee kan hin mo'atamin ofitti as fideetiin waliin hojjechuu fi dimokiraasii kana gabbisuuf goona jedhaniitiin waan akkanaa nama keessa buusan. Kuni dhuguma akkuma isaan jedhan kana nama lamaa sadi as fiddee eetiin argitee waliin hojjechuu argisiisa. Nu argitanii akka dursanii akkaataan itti hojjennu wal gargaarree biyyi ta'e namara jarri kunillee akkuma nu biyya kana qabnu isaan illee quuqamu jennee waliin hojjennaa walitti dhufnee dimokiraasii gabbifna jedhan akkas dhugaa san immoo paartii san diiguudha. Paartiin jara kana keessaa fuudhanii dhufan sun hin diigamamoo hin gabbatu. Akkuma beektu dimokiraasiin ka jabaatu paartiin mormituu jabaan yoo jiraate. Mee haala kana akkamitti ilaaltanii dorgommii gama kaaniin paartii ciccimaa dorgommii dhoogganii filmaata keessaa baasanii kanneen immoo tokko lama akka soogiddaa keessa buusuu kana mee akkamitti ilaaltan? Galatoomii. Maarree paartii dorgommoota innaa ilaaltu tokko pilaatfoormii yookiin waan isaan deemsisan san poolisii paartii sanii ilaalla. Hagam paartiin kun jijjiirama yookiin gargara hagam fagaata waan bilisiginnaan jedhu irraa. Hagam fagaata yoo jette an karaa kiyyaan innaa ilaalu waan irraa fagaatan natti fakkaatu. Maaliif bilisiginnaan illee yoo ta'e humnaan gadi qabeet akkuma namoota isaan dura turan kana biyya bulcheeti kanuma biyya bulchina jedhaniiti yaadu. Kunniin illee warri har'a dhufaniiti isaan waliin barcummaa yookiin kursii fudhatan kunniin waan distant jedhama biyya kana keessatti amma waan isaan jedhan malee yoo afoo dhaabbatte ummata si huquuqee si keessaa baasee si ari'u. Poolisii isaanii ennaa ilaaltee ennaa dubbistu uummanni kun nyaagana maraa walirraa waan fagaatan natti hin fakkaatu. Maaliifi tokkoffaa jibbinsi isaan uummata Oromoo irratti qaban. Maqaa Itoophiyaatiin waliigala tokkoof tokko. Azeemaa ta'ee, Biraanuu Naggaa ta'ee, kaan ta'e. Uummanni kun biyya Amaaraa keessatti illee hin beeku ka hagam paarlamaa keessatti hagam akka filamaniiran hin beeku garuu achi keessatti waan Biraanuu Naggaa jedhee arganiiti isaan iyyuu filuu didan. Kanaaf bilisiginnaatti nuutu moo'ee jedhan biyya Amaaraa keessatti. Namoonni isaan faana deemaa turan akka dura taa'aa isaan ture san warri Amaaraa gaafa elekshinii booda keessaa ari'an. At least akkanatti fakkaatutti persentii 50 olii warra biraatti jijjiirame. Paartima tokko keessaa illee haa ta'u malee namoota biraatti jijjiirame. Kun yaada biraa yaada haaraa fitaa. Hin ta'aaf hin ta'u. Garuu biyya Oromiyaa keessa hoo maaltu ta'e? Elekshinii kama ta'e filannoo jedhaniiti filannoo kan duraati kun waa tokko jijjiirama hin finne. Nama 3 nama 4 duwwaa keessatti makatanii kunillee tokko deemanii paartii isaan mormu kana dhabsiisuu danda'a? Hin danda'u. Kanaan durallee warra adda bilisummaa Oromoo warra onagii jedhanii warra ofeeko illee tokko haa taanu walitti haa dhufnu waltaaneeti biyyaa bulchinuu ka jedhu yaadni kunillee dhufee ture. Yaada gaariidha garuu akkamitti irratti waliin taane. Biyya tokko immoo saba tokko bulchuudhaaf immoo yeroo hundumaa paartii tokko duwwaa ta'uu hin barbaachisu. Paartiin mormituu yoo jiraate yaadni haarofni waan dhufuuf
yaada kan namni haaraa yaada adda addaa yoo walitti fidanii walitti dhufanii haasa'anii kanatu fudhatamaa kanatu hin fudhatamuun seera dimokiraasii. Kana hin barbaadan. Kana hin fedhan. Isaan wanti deemaniif wanti nu jenne wanti dhufaa jirruuf kana yoo ta'e nu waan nu jennutu gaariidha. Saba keenyaaf nutu beeka. Ummata keenyaaf isin hin beektanii nutu beeka. Ka jedhu yaada kana waan qabaniif. Jarri kuni wal bira taa'anii yaada akkasii san irratti walitti haasa'uu hin danda'u. Akka natti fakkaatutti uummanni kuni biyya keenyaaf hin tolcha jechuudha hin taane har'a innaa ilaaltu biyya alaa irratti jibbameera. Dhibbatti dimokiraasii biyya tokko keessatti yeroo hundumaa 100% mooyuu hin dandeettu. Mooyuu hin dandeettu. Kun soba. Namni illee kana mootummaan biyya alaa illee kana waan irratti kijibee shiraba isaanii kana waan bareef meebii uummata kanirra xiqqoo ofirraa qabuuf jedhanii maarree kaabinee keenya keessatti namoota akkanaa oppoozishinii warra paartii keenya kan taane uummata biraallee ofitti makneerraa waan akkanaa kanaa kennineerraa fi jedhanii uummatatti haasa'uu hin danda'an. Meebii sun hojjechuu hin danda'a. Garuu innaa ilaaltu keessatti sirriitti xiinxallitee innaa ilaaltu soba. Kun soba wanti baay'ee si'oonnoo yoo namoota amma innaa achirratti argamanillee innaa ilaaltu. Karaa dimokiraasiitiin paartiin 2-3 walitti dhufee kan moo'e waan Naajeeriyaan taane waan meebii Keeniyaan taane namicha Salma kee Senegaal hin taane hundumti kuuwwan iyyuu warra konstituushinii biyya isaa jijjiiruu deemu. Mootummaa irra taa'uu fi aangoo irratti qabatee taa'uu bara baraan deemu. Ka Somaalee sunillee yoo ta'e waggaa 8 paartiin kee yeroon kee darbeera elekshinii yoo filannoo dhufa jennaan laa jijjiiruu qabaa jedha. Beekuuwwan illee ka Jibuutii isuma waggaa dheeraaf irra jiru. Isaayyaas maaliif hin dhufne ka isaa ammoo waan ajaa'ibaati. Uummatuma kanayyuu har'a mootummaa irratti bahee ka Abiyyii fa'aa waliin isaan waliin hojjanna jedhan kanneen innaa ilaaltu uummata nama Isaayyaas jedhamu akka jibbatti baay'ee jibbansa guddaa ka qabaniif kun warri Amaaraa sabni Amaaraa har'a isa harkatti qabatanii ofitti qabatanii uummata kana loluudhaaf duulatti bayaa jiran. Kun baay'ee si gaddisiisaa. Kanatu teemaa jira ka waa'ee dimokiraasii ennaa ilaaltu ka sobaati. Ayyee galatooma Obbo Amaanu'el mee Obbo Liban sanuma irratti waan jettan yoo qabaattanii gaafuma san irratti dimokiraasii guddisuuf gabbisuuf akka soogiddaa nama lama paartii gara biraa keessa galchuun kun gaarii ta'amoo gaariin ta'u. Lammata immoo sanuma irratti namoonni achi keessatti galchan kun akka Birhaanuu Naggaa Zeemaa keessaa akka immoo Ballaxa Gollaa Suunfaa imaammanni isaanii yaanni isaanii Oromoof miidhaa Oromoo irratti geessuu danda'an kanallee mataa keessa qabadhaati walumatti qabaati mee Oromoon maal beekuu barbaachisaa nuu hima. Wanni tokko Oromoon hubachuu qabu. Biltsiginnaatti abini biltsiginnaa ta'e moo biltsiginnaatti abini ta'e wanni tokko kalaaluu qabu yoo laallees hin jenne. Biltsiginnaan Amaaraa abinitti kaatee loltee akka bakka dhabdu beektennaan systematically ideology abinii fudhattee supremacy Amaaraa protectii godhuuf tattaaffii godhuu jalqabde. So systematically biltsiginnaan Amaaraa abin taatee jechuudha. Wanni biltsiginnaa Oromoo jedhan immoo waan sodaa Amaaraa qabduu fi isiilleen abin hojjechuu jalqabde jechuudha.
hojii Abiin hojjechuu akkamiin jalqabe Jawaari taasirilleen Jawaari gadalilleen Acaaluu gadal Acaaluu indiihud Jawaari gadal waan mittaasirilleen waan jedhaa kan cufu warri promooti godhaa ture Abiinii fi biltsiginnaa Amaaraati namni execute godhaa ture ennu waan biltsiginnaa Oromoo jedhanii kana kan yoo laalleetiin jennu biltsiginnaatti Abiin ta'e moo Abiin biltsiginnaa ta'e gaafi jettu yoo laalleetiin jenne biltsiginnaatti Abiin ta'e gari jedhu gulga qalbiin na dagalfatte kan paartii keessaa nama fiduun shoomuun paartii jarrii keessa dhufsuniin caccabsaa hinjireessaa yoo jenne izeemaan Abiin ta'e beek ejjennoo hamtuu Oromoo irratti qaba yoo ka yaadattan taate Biraanuu Naggaa gaafuma hidhaa jiru kitaaba katabe እነዚህን ሰዎች በማየት ብቻ ወደ ፖለቲካ ገባሁ ጀደ ጅብ ኦሮሞ ነመኒ ሂዳ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ጀልቀበና ኢትዮጵያን ከነዚህ ሰዎች ለመታደግ ፖለቲካ ገባሁ ጀደ ፖለቲካ ውስጥ ገባሁ ጀደ ሶ ብርሃኑ ነም ጅብ ኦሮሞ ቀቡት Abiyyii waliin shirkii ta'uu danda'a malee nam jaalala Oromoo qabu miti. So kanaaf Abiyyii fi Izemaan waliin deemuu hin danda'an. Garuu waan tokkotti maaliif Biraanuu Naggaa Gimboot 7 ta'eetiin maaliif dura deemuu dadhabe? Bahir Daar dhaqeennaan lafa kilaashiniin biyya sanii ari'ame. Waa'ee Biraanuu Naggaa constitution qabu. Biyya Oromoo dhufeennaan ammoo namni tokkolleen isin tunde. Maali? Biyya hoggan hin qabne, biyya abbaa hin qabne, biyyi namummaan argu waan fedhitti ta'u dhufee paartii ijoollee duriyyee walii qabee ijaaree baankii Oromoo caccabsiisee qabeen Oromoo saamsisee akkasiin Addis Ababaa keessaa Finfinnee keessatti influensii argatee mircaa dhiyaate. So diinummaan Oromoo isa Abiyyiitti yoo hirkatee sin jedhu hin dootu hin jiraatti malee. Kaan qajeelaa fa'aa ka'anii jiranii biqilaan araarsoo biqilaa fa'aa ka'anii jiranii. You know, wanni tokko jira afaan sun jajjaboo jechuun na dhiba networkii irratti malee atini namni garaa ofiitii bulu biyyan qabu namni garaa ofiitii bulu gosan qabu namni garaa ofiitii bulu namni maannaan jedha self-respect waan jedhan hin qabu. Garaa ofii malee waan biyyi hin qabu, self-respect hin qabu, gos hin qabu. So jarri kun warra garaa ofiitii buluu fi fulaa garaa ofiitti guutatu fulaa shuumootti nyaatutti gale malee dimokiraatii ta'eetiin dimokiraatiif jedhaniitiin dhaabataniitiin miti. Sunuu horiin akka ilmi hoolaa gabayaa bitamaniiti. Akka ilmi hoolaa gabayaa bitaniiti. Akkan qabatanii akka hoolaa yoo bitan namni akkan qabate foon qaba jedheeti ilaal sun kan yoo wanni ittiin abaa'oo keessaa jara kan bitanneetiin jenne ilaalchisa Oromoo jijjiiruu dandeenya jedhanii nam 5 keessa bitatan. Nam 5 iyyuu waan isaan akaawwi ittiin bitatan waan isaan shiroo ittiin bitatan hujii kennaniifii jiru. Kana ka jiru malee dimokiraasii ta'eetiin paartii isaan wanni jedhani jabeessanii jiru. Reefullee sila jedheennaan idduutti na dhaabde. Biyyisani system of government in parliamentary. Parliamentary keessatti
paartii injifatetti aangoo qoodata. Biraanuu Naggaa hisaaba kamiin daandii tamiin aangoo argachuu danda'a. Injifatameera. Hin filamna. Miseensi paarlaamaatii miti karaa kamiin ta'e jenneet hin jenne. They don't care. Uummati filuu baate aangoon qoodatan. Parliamentary procedure keessatti, parliamentary system of government keessatti waan tokko jira. Yoo atiin deeggaraa beekama ta'e, yoo ati hojiin nama beekama taate, nama miseensi paartiilee ta'uu baatte uummata kanaa wabaha, uummata kanaa waa hojjechuu danda'u jedhani mootummaan tokko fuudheetiin alaa jechuu beek. Namni miseensi paartiin ta'in, nam dorgomeetiin hin injifatamin fuudheetiin aangoo kennuuf hin danda'a. Fakkeenyaaf haa jennu, let's say, professionally tokko nam tokko kabiisuu hin jiru. Yoo fudhanneet hin jenne, fakkeenyaaf yoo fudhanneet hin jenne, let's say nam tokko fudhanneet hin jenne, nam jennuun tokko fudhanneet hin jenne, yoonni professional ta'e, yoonni paartii biltsiginnaati miseensi ta'uu baateetiin ammoo nam paartii biltsiginnaatan pirogiraamisii ka deeggaru ta'e, simply akka ilmee namaatitti ka qalbiin jaalatu ta'e, fuuteetiin hojii kennuuf hin dandeetti. That is normal. Ka ammoo siin dorgome atiin hama political programming tante qajeeltuu miti tiyya qajeeltuu jedhee siin morme ummati atiin gatiin qabdu jedhee gaggate fuuteetiin yoo aangoo kennituuf maal jechuu waan hojjechuu feetu cubbuu hojjechuu feetutti jiraa jechuu. Cubbuun hojjechuu fedhan sun maal yoo atetteetiin jette keessoo ministeera barnootaa Birhaanuu Naggaa tolchuun Oromoo irratti balaa guddaa fiduuf deema. Qubeen afaan Oromoo baduuf tattaaffiin hin godhama. Garuu rakkoo guddaa biyya saniif fidaa jechuu fedheeti kana ka jiru akkan ilaalutti. Ka rakkoo guddatu as deema jiraa jettanii mee sanuma haa laallu. Kana godhuun isaanii kun akkanatti mootummaa ijaaraa jechuun isaanii kunuu fi namoota akkanaa kana akka Abin akka Izeemaa kana fidaniitiin achitti sumata kennuun kuni rakkoo biyya sanii dhugumatti hin fura jedhaniitiin gara of duraatti yaaddu. Mee uummata Oromootirra keessattuu dhaabbi lamaan kun Abinii fi Izeeman wanni isaan itti amanan rakkoon biyya sanii urri rakkoo biyya sanii Itoophiyummaa san kaballeessatiin kadiigatiin jedhe akkanatti ijaaramu gosaan ijaaramu Oromiyaa rijeen Somaaliyaa rijeen jedhaniitiin jarri argitee biheer politics ka jettu kana waan ta'eef kuni baduu qaba jedhanii warra itti amanan. Izeemalleen ka zeeginnet ka jedhu sanii zeeginnetiin malee wanni biraan jiru afaanirratti gosarratti sabarratti sabaaf sablammii irratti ijaaramuun kuni kanu diige kana kun baduu qaba seerri mootummaan Tigree lafa keette sun diigamuu qaba ka jedhu ilaalcha akkana warra kanaan deeman. Kanaaf mootummaan sun seera mootummaa san jijjiiraniitiin akka duraanii san kiflaagarii jedhan sanitti hin deebi'anii afaan Oromoo kana jettaniirtu wannoo kana achi kaa'uun Birhaanuu Naggaa kana achi kaa'uun qubee kana balleessuuf maaliif barumsi cimaan dhufuu qaba jedhaa. Warri barate kun immoo zeegaa argitee inni jedhu san barbaaduuf afaan federaala keessatti immoo akka qooda fudhataniif afaan Amaaraa afaan federaalaa akka ta'e san barachuu qaban ka jedhutti amana. Dhiyoo tanallee dubbate na fakkaate. Kanaafuyyuu afaan Amaaraa kana kutaa tokkorraa gad deebisanii akka ijoolleen Oromoo, ijoolleen Sumaalee, ijoolleen Sidaamaa barattu godhuu hin malu. Maal eeydumee maaltu ta'a jettaniiti wannoo jettu. Dura rakkoo hin fura, rakkoo biyya sanii hin fura. Abiyyii fa'aa akkanatti lafa kaa'u kana seera wannoo kana kaabinee kana ijaaruun mootummaa akkanatti ijaaruun. Lammata jarri lamaan sun bakka argachuun mootummaa san keessatti jarallee warri birallee ta'uu mala maal balaa akkamii Oromoo irratti qaba ka jedhu kanaan irratti mee haasaati kanumaan marii kenna goolabna Amaanu'el.
Galatoomii maarree kuni innaa ilaaltu waan sirriitti jarattiin tun waan irratti hojjetaa jirtu ta'uu isaa dugda duubatti deebinee mee haa ilaallu. Eenyu Izeemaan kun paartiin Izeemaa kuni akkamitti as gahuu danda'an kan jedhu mee haa ilaallu. Bara Mallas Zinnaawii mootummaa irra ture uummanni kun Finfinnee keessatti moo'anne warra jedheeti san irratti duwwaa hin taane namni baay'een bahee namni du'eet sababaa kanaan jarri kun har'a Biraanuu Naggaa Burtukaan Miidhagsaa warra isaan deeggaraa kunniin fuudhee mana hidhaatti isaan guure. Waan politikaal adda isaan waliin Mallas wal dhabni isaa waan nu keessa gashu hin jiru. Haa ta'u malee ummanni kun kennaa san hidhamee har'a mana hidhaatii bahee maqaa Abiyyiitiin mootummaa irratti deebi'e kun hagam miidhaa hagam bakka key position biyya san keessatti qabateera jechuu haa ilaallu. Election Commission waa'ee filannoo kan deemsisu Burtukaan Miidhagsaa. Tokkoffaa maqaa isiin ilaaliin jibbinsi isiin saba Oromootiif qabdu Azeemaa tokkoffaadha isiin. Election Commission jedhanii yeroo ofee koonfaa yeroo adda bilisummaa Oromoo faa yeroo paartoliin adda addaa rakkoo biyya san keessatti deemaa jiru karaa filannootiin kanatu dhidhate kanatu sirrii miti jedhanii naannoo jedhanii homaa rakkoon hin jiru jettee birashii gootee bira darbaa turte. Elekshiniin kunillee dhibbatti dimokiraasii jettee kaasaa turte tokkoffaan isiiyyu. Maaliifi isiin illee ka barbaaddu ajenda masii wannoo jechuudha. Jarri har'a filamanii achi keessa galanoo. Of course yoo jette mootummaan tokko paartilee amma muummichi yoo barbaade yoo katabamee wanti seerri wayii yoo hin jiraan abbaa fedha achi waan paartii keessaa yoo hin barbaanne kaayuu hin danda'a. Maaliif yoo katabamee jiraate siin jedhe amma silaawuu waan katabamee waan jiru waan hin argineef silaa namni aangoo irratti kaabinee inni paarlamaa keessaa ta'uu qaba ture. Biyya Keeniyaa biyya ollaa amma innaa ilaaltu pirezidaantiin nama paartii isaa ta'ee paartii aangoo ta'ee nama fedhe nama sadii fedhii isaatiin keessa kaayuu hin danda'a. Kun waan katabamee taa'ee seera isaanii keessatti. Ka biyya kana immoo katabamee waan taa'ee miti. Kanaafi jarri kun akkanatti fakkaatu yookiin jala jalaanillee haasofni hin jira. Wanti har'a aangoo irratti akka dhiyaatan wanti godhamee fi poolisii yookiin yaada muummichaa bakkaan gahan ka jedhutu jira jedhameeti. Jarri kuni jibba uummata Oromoo dhibbatti qaban. Uummanni Oromoo Maadigaskaarii bisaan keessaa baay'ee warra jedhu kaani akka namicha Alaqaa Taayyee jedhan kaani. Saba namaatiin biyya san keessatti gaanfa Afrikaa keessatti waggoolee kumaa ol saba jiraata. Duwwaa mitu warri Kush, warri biraa, warri Sidaamaa, warri Somaalee. Yoo nu bisaan keessaa ba'an isaan illee bisaan keessaa ba'an jechuudha. Kanaafi yaanni isaan deemaniif kun sirrii miti. Waan uummata keenya miidhu keessattuu aangoo barumsaa, aangoo karaa amma nama mana hidhaa kana namoota bakka firdii kana namichi irra jiru kan uummata keenyaa hidhanii uummata irra taa'uu barbaadu kanni isaan saba uummata biyya alaa kanatti baranne jedhan kana biyya kana biyya achitti galan kana dimokiraasii iyyuu atliist xiqqoollee yoo taate biyya kanatti illee maaliifi teessoo biyya kanaa kana uummata fudhate. Biraanuu Naggaa piroofeesara ta'ee biyya kana keessa Pensilveeniyaatti waggaa dheeraadhaaf nama barsiisaa ture. Barsiisaa. Faamiliin isaa biyya kana jira. Teessoo biyya kanaa qaba. Citizenshipii biyya kanaa qaba.
akkamitti aangoon kennamaaf? Gamoota namoonni kennaa biyya kana dhiisanii ennaa achitti galanii mana hidhaa keessa wanti galaniif. Double standard waan baay'eetu waan seeraa alatti hojjetama. Kana innaa ilaallu ummatuma kennaa ittiin miidhuudhaaf malee ummata kennaaf faayidaa tokko hin fida jedhee ta'aniin amanu. Ayyee galatooma Liban waan itti daatan. Wanni namooti kun paartiitti dabalamuu biyyi kanaaf nagaa hin fidaa waan jedhu natti fakkaata. Gaafiin tantayyoon ajala baduu baatte. Duraan dursineetiin xiqqoo garanaa. Duraan dursineetiin waan tokko kan ulaaluu qabu jira. Biyyi san keessatti mootummaan dhaabataa dhufte. Akkam dhaabataa dhufteen? Mootummaan adda jirtu tuni mootummaa durii turteen garaagarummaan isii maali? Tokkummaan isii maali? Jennee ilaaluu qaba. Yoo iraasa aliitiin liquun jedhaniin diinaastiin yejjuu Gondar keessatti Tewoodiroosii caccabeetiin kufee booda morkii Tigreef Amaara gidduutti aangoo irratti harka wal qabuu, wal jeesuu, wal qaluun haga Tewoodiroos du'utti deemaa ture. Tewoodiroos du'ee jennaan automaatikali namni nugus ta'eennu Kaasaa, Dajaachi Kaasaa, Atsee Yohaannis nam ta'e. Atsee Yohaannis yoo sun nugus Shawaa, nugus Goojjaam kan cufaa gabbarsiifateetiin nugus Walloo gabbarsiifatee Walloo irreen Kiristiyaan tolchee warra kan bulchaa ture. Gaafa inni Durbush waliin rakkoo keesseenuu waan biraa dhalate. Yohaannis hin gargaarre. Yoo Yohaannis matammaa du'u uummati Tigree waan tokkotti itti dhaga'amaa ture. Uummati ilmaan Tigree kaa'ar jirtu haaloo gaafasii qabdi. Xaaliyaanii waliin ta'ee, Darbushii waliin ta'ee, Milinik nugus keen ijjeesee jette. That is the end of the golden age of Tigray. The end of golden age of Tigray. Achiin duubatti golden age eenyuti dhufee yoo jennee hin is the golden age of Amaaras. Minilik, Iyyaasuu, Zawdituu, Haile Sillaasee, Darg. This is the golden age of Amara golden age. Kawanni Amaarti filchallaan labsuun keessa ta'aa deemtu. Ta'e. Gaaf dargiin ku Tigreen qabsooftee itti madooftee itti dooteetiin dargii kuffiftu. What happened? The rebirth of Tigray power. Ka gaaf zaman Yohaannis bade sunti deebi'ee dhufe. So akka fedhan ajaju, akka fedhan jeesuu, waan fedhan saamuu, waan fedhan tolchuu. That was the renaissance of Tigray. As a symbol, the Renaissance Dam, waan jedha jalqaban. It was the renaissance of Tigray. Gaaf renaissance of Tigray kun dhufu, there was a new power too, the Oromo power, an organized mob movement. Ka akkanuma jimla akka galaana deemu, kan jaaramin, ka ammoo akka galaana deemu utti wayyaanee buqqise. Gaaf Oromoo wayyaanee buqqisu cululleetti idduun bahee tiim lammaa ofiin jedhe tiim lammaan bufa buutuuf keessa ka akka biyyi kana galchite ufii bittinnoofte the rebirth of Amara power dhufe.
mootummaan Amaaraa deebi'ee dhalate. Ka Amaartii itti aangoo olaantummaa qabu dhalate. Ka Amaartii uummata biraa cufa mataa irra jatee caccarasitee caccabsiteetiin waan cufa handi baandiraa handi ቋንቋን ሃይማኖት tolchuuf tattaaffii ittiin gootuuf. Soo kuni aangoo Amaaraatti deebi'ee dhalatee jechuu dandeenya. Don't see Oromoo namoota Oromoof hin jedhan kan ilaalin. Namooti Oromoof hin jedhan kuni it's just the same like Gobana Dache, like Hafte Georgis Dinagde, like the Jazmach Balcha. Namootuma akkasii ka nugusatti amanan, ka Minilikitti amanan, ka Haile Sillaaseetti amanan, warruma akkasiiti malee warra Oromoo maqaa Oromoo malee keessi isaanii Oromooniti. So deemne arra filannoo geenne. Yoo filannoo geennee hin jennu filannoo tan keessatti wala magarta. Inclusion for exclusion waan jedhaatiin agarta. Abiyyii maal godhe? Inclusion geemii taphate duraan. Koota nu gargaara biyyi jaarraa jedhee oppositionii cufaalaa yaame. Girr jennee namni cuftii gale. What did he do? Maal godhe? Ka Oromoo gaaddisa Oromoo jedhee walti qabuu laalee lammaan mataatti ta'eenaan lakkisiin itti natti mataatti taha jedhee gargar bittinneesse. KFO'n hin caccabe, ABO'n hin caccabe, PABO dhiitamee hafe, tokkochummaan dhiitamee hafe, eentu gad hafe. ABO gamtoome waan jedhanii gad hafe. ABO'n gamtoome uf gurgurteetiin achi galte. Kaa'omuullee keessan argatin Haayiluu Gonfaa qofatti keessa waa argate. Malee namni warri kaan tokkollee woomuun arganne. So inclusion for exclusion. Ammi namni dhibiin included ta'eennu izama. Abiyyii yoo itti beekateetiin jedhe inclusioniin isaa tun izamaaf abinillee nyaachuu dandeetti. Kanallee shakkuu danda'u qaba. Nyaachuu dandeetti. Because already nyaateetiin tufuu barateera. KFO nyaateera, ABO nyaateera, PABO nyaateera, tokkochummaa nyaateera, fiidoo nyaatee jira, wanni inni nyaatiin hin jiru. Dhaabooti xixiqqoo hamaamtu takka biyyi kee galchufa nyaatee fixeera. So amma tana izemaallee nyaachuu danda'a. Izemaa akkamiin nyaata? Biraanuu ammin fuudha. Yoo inni waan controversialii tokko hojjeteef hin jedhe. Indhaa, hinidhaa yookaan waan tokko tolcha. Yookaan ammoo yoo inni calliseetiin subservient ka calliseetiin waan abii callaan jedhu hojjetu taate, there is a possibility promote gar wucci guddaa ministeerii yookaan gar mikitil ministeerii ol fuudhuufi chance jira. So kana ka jiru. Bellaxee faan warri izemaa faan warri abin faan yoo laalteet hin jette biyyi keessatti warri aangoo guddaa qabu. Biyya Amaaraa keessatti warri aangoo guddaa qabu bilisiginnaa. Kun warri hiddi lafaan qabu. Asum katamaa kana keessa iyyuu jarallee nyaachuun possibility jira. So totally lafti tun gar wal borciitii, gar wal nyaachuu, gar wal ijjeesuu, gar wal hudhuu deemte. Kan keessatti Abiyyillee beeku lubbuun jira. Liilan qallaa tokko irra deemuu jira. Yoo liilanii sun citeet hin jedhe, there is a possibility for him to die too. Isi ijjeesuulleen possibility hin jirti. Yoo Amaartiitti beekatteetiin karaa nyaattuun itti argattiin isallee nyaachuu hin dandeetti. So rakkoo guddootti biyyi sana deemuu jira. Biyyi tun rakkoon isii hin hiikamu. Biyyi tun nagaa hin horattu. Biyyi tun balaa guddoo kee bu'aa deemuu jira. Internationally kisaaraa kee jirti. Internally kisaaraa kee jirti. Garuun cufaa rakkoo guddoo kee jirti jechuu fedheeti. Galatoome Dr. Yes, lachuu galatooma marii keenya hin goolabnaa yoo dhaamsa
qabaattan daqiiqaa lama dhaamsa dhumaa dabarfadhaa yookaan kanumaan goolabna. Obboo Amaanu'el. Galatoomi Obbo Bayyaan. Nu dhaamsa yeroo argannu yeroo akkasii yoo argamnu nama saba keenya waliin haasa'uu yommuu barbaannu dhaamsuma dabarsinu. Dhaamsi nu dabarsinu uummata keenyaan ilaalaa. Uummanni keenya haqa dhaallee adhallee dukkana keessa jira. Namoota namichi kun muummichuma kana innaa namni mootummaa irratti bahee biyya bulchaa ture san jarri azeemaa kuniif aabin arrabsaa turan namicha kana. Biyya bulchuu dhiisitii ganda tokkoyyuu bulchuu hin danda'u jedhaa turan. Uummata kana har'a immoo deebi'ee aangoo irratti isa waliin bahe. Maal sitti mul'isa kun? Hagam namichi kunii hin beeku. Ufamanaallee akka ta'an hin beeku. Hagam inni saba Oromootiif illee akka dhukkubsatu natti hin fakkaatu. Namichi kunii innaa jarri kun uummanni Oromoo uummata gadhee akkuma qara Obbo Liban jedhe poolitikaa keessatti kagalee fi jibbumsa namaa yoo ta'e maarree kun aangoo bira isa geesseera biraanullee yoo ta'e saba keenyaaf jibbansu gara amma haasaa isaanii wanti isaan artikilii kataban hundumaa innaa dhageettu dubartii taate dhiira ta'e ummatuma Oromoo kana ummatuma kaawwan illee dhiisanii ummatuma Oromoo kana jibbansa isaanii obviously fudhanii itti mul'isan. Biraanuu Naggaa'een ani hin beekuuni garuu akka dhagayetti mitoo jedhanii biyya keenya gara karaa Siinqillee kana warra abbootiin isaa biyya keenya keessatti hektaara baay'ee fudhatanii ummata lafaa buqqisanii qotataa ture. Nama lafa kana deeffachuu fi barbaadu chaansii argannaan namni keenya kanallee beekuu qaba. Ummanni kun ummata keenyaaf yaada gaarii miti yaadanii kachirra dhufaa jiran. Itoophiyaa jedhanii isaan deemaniin kuni yaada gaarii miti. Ummanni keenya kana beekachuu qaba, dammaquu qaba, wal barsiisuu qaba, wal ijaaruu qaba. Har'allee dukkana keessa jira ummanni keenya dammaquu qaba ka jennu kanaaf. Ummanni biyya alaa jiru ummata keenyatti himuu qabna. Abdii qabna ummanni keenyallee akka hubatu. Karaa kiyyaan saba keenyaaf wanti dabarsu jabaachoo haqa keessaniif dhugaa keessaniif abbaan fedhallee yoo du'e abbaan fedhallee yoo hidhame garuu mormuu dhiisu gaafa sun badde waa barbaadan ummata keenya taphachuu danda'anii kanaaf ummanni keenya jabaachoo qabaa haqa isaatiif bakka jedhetti lolachoo qaba jedhee yaada. Galatooma. Ayyee isinillee galatooma. Obbo Liban. Yaa horii bulee duraan dursee hiree akkana argannee guyyaa guyyaan waan yaada haaressu uummata keenya dabarfachuu fi hiree nuu kenniteef guddoo galatoon sin jedhe galata guddaa qabdaa galati kan kee walabummaa biyyaatiin bilisummaa uummataatiin haasii deebi'uu jedha. Kaani wa tokko wanni Oromoon beekuu qabu jira. Oromoon akka lammii tokkootitti akka faamilii tokkootitti akka faamilii guddaa tokkootti socho'uu danda'uu qaba. Yoo akka faamilii guddaa tokkootitti hin socho'ini ammoo gargar baheetiin jedhe rakkoo guddaa keessa bu'a. Hin bada. Aadaan isaa hin badde, afaan isaa hin badan, maqaan isaa hin badde, seenaan isaa hin badde, wanni tokkollee kan isaa hafaa hin jirtu, wanni cuftii hin badde. So kanaaf Oromoon jiraachuuf tokkoomuu qaba. Tokkummaa isaa jabeeffachuu fi dammaquu qaba. Dammaqisaatiin balaa hamtuuf irraa ittisuu fi ijaaramuu qaba.
ijaaramuun cufti gahaa miti ijaarsi sun humnatti jijjiiramuu qaba. Humniti sun diina Oromoo irraa ittisuuf gahee qabaachuu qabdi. Wanni Oromoon horachuu qabu dammaquu, tokkoomuu, jaaramuu, hidhachuu, hidhannoo suni rakkoo ofirraa hanqisuu danda'uudha. Kaan itti dhaamadhu tokko kana. Kaani mammaas tokko jira abbaan dammi nyaatee fi ilmu gororii mi'aahuu jedha Oromoon. Abbaan dammi nyaatee fi ilmu gororii mi'aahu. Ilmaan Oromoo ta bilisiginnaa kee jirtu mindaa argattee fi Oromoon hiyyummaa keessaa hin baa'u. Hin baanellee hin ba'ullee. Ilmaan Oromoo bilisiginnaa galtee fi Oromoon rakkoo keessaa hin bahaa jechuu hin dandeenye. Hin bahullee rakkoo hamtuutti itti dhaqqaba. Oromoon jabaa ofii hin jabeeffanne. Oromoon beekaa ofii faana deemuu hin dandeenye. Oromoon qaroo fi ati qaroo jedheetiin naqari akkufii qaramte kana naqari jechuu hin dandeenye. Oromoo jireenya horachuu danda'u miti. Oromoon gargaluuf gaafachuu qaba. Maaltu maan ilmaan kiyyaa dhiisa? Maan ilmaan kiyyaatii dhiisa? Aadaa dhiisuu fi danda'a, qabeen dhiisuu fi danda'a, biyyi dhiisuu fi danda'a. Mee wannaan ilmaan kiyyaa dhiisa jedheetiin of gaafachuu qaba. Soo kana gaafii tanaa deebii kennuu fi dammaquu, jaaramuu, hidhachuu, hidhannoo sun hin balaa ofirraa ittisuu qaba jedhaa. Uummati kiyya yoo uf jaareetiin jedhu uummata jabaa ta'a. Yoo uf jaareetiin jedhu uummata qabaataa ta'a. Yoo uf jaareetiin jedhe uummata namuu cabsuu hin dandeenye ta'a. Jabeen isaa kana ka tokkummaa keessa jirtu, ka dammaqiis keessa jirtu kana beekuu qabaa jedhaa. Bakki jirtanii uummata keenya jabaadhaa, harka wal qabadhaa, qabsaahaa, garbummaa keessaa bahaa, fayyataa, horaa bulaa, ilaa gurraan jaaraa, akaakuu abutturoo dhungadhaa, fayyataa. Ayyee Obboo Liban Waaqoo, Obboo Amaanu'el Badhaasoo. Isin lachuu galata guddaa qabdanii asitti argamtanii marii bareedaa kanaaf gorsa mi'aayaa kana uummata keenya qooduu keessaniif baay'ee isin galatoomfadhaa. Wayyooma. Daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kanumaan raawwataa. Haga qophii biraatiin keessummoota biraa qabadhee isinitti dhiyaadhuuf nagaan jiraadhaa. Horaa bulaa.